Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo waraana Tigraayin wal qabatee bira jiruun sitti himaa haleellaa qilleensaa lammata guyyaa roobii ganama magaalaa Maqaleetti raawwachuu gabaasaaleen mul'isan. Televezyiiniin Tigraay kan dhaaba paarlaamaa Itoophiyaa shororkeessaa jedhamee labsamee TPLF'n to'atamu aarri magaalaa keessaa yoo ol ba'u fageedhaa mul'iseera. Maddeen hospitaalaa BBC Tigraay odeeffannoo kennaniin dubartii ulfaa 9 dabalatee namoonni 8 haleellaa qilleensaan miidhamanii qilleensa fayyaa argachaa jiru. Hospitaala Idar magaalaa Maqalee jirutti daayireektara tajaajila yeroo balaa kan ta'an dubartii ulfaa 9 dabalatee namoota madaa'an keessaa 5 hospitaala isaaniitti yaalamaa akka jiran himaniiru. BBC'n maddeen irraa akka odeeffadhetti haleellaan kun naannoo Masfiin Indastiriyaal Injineringii fi naannoo buufata konkolaataa duriitti dhaqqabe. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa namoonni miidhamuu fi qabeenyi manca'uu Tiwiitara irratti barreessaniiru. Waa'ee haleellaa raawwate jedhamee BBC'n dubbii himaa raayyaa Itoophiyaa iyyaafatus deebii hin arganne. Itoophiyaan kaarantii ishuu faakt cheek garuu erga haleellaa kana ilaalchisuun Tiwiitara irratti baaseen akka jedhamu osoo hin taane haleellaan xiyyaaraa humna ittisa biyyaa bakkeewwan TPLF meeshaa waraanaa itti oomishuu fi suphatu irratti kan xiyyeeffatedha jedheera. Opereeshiniin NDF bakkeewwan kuusaaleen meeshaa waraanaa gurguddoo seeraan ala filatamoo barbadeessuu kan kaayeffatedha. Haleellaan kun torban kana kaasee yoo raawwatu yeroo lammaffaa fi wixata darbe haleellaa raawwatameen daa'imman 3 lubbuu dhabuu akkasumas kan madaa'anis akka jiran UN gaafa kibxataa ibsa baaseera. Mootummaan Itoophiyaa haleellaan wixataa bu'uuraalee koominikeeshinii TPLF itti dhimma bahu irratti akka xiyyeeffatee fi lubbuun namaa akka hin dabarre of eeggannoo gochuu hime. Isa dhaabatti biyyoota gamtoomanii maddeen mana yaalaa eeruun namoonni 3 du'uu dubbate irratti garuu gama mootummaatii wanti jedhame hin jiru. Lola kaaba Itoophiyaa Maqaleetti waggaa darbe TPLF kaaba Itoophiyaa haleeluu booda jalqabee gara naannoo Afaaraa fi Amaaraatti babal'ateera. Torban darbe immoo lolli akka haaraatti eegaleen jiraattonni qeerraa buqqa'aa akka jiran BBC'n odeeffateera. Haleellaa TPLF Afaarii fi Amaaraatti raawwate jedhan lammiileen nagaa 30 ajjeefamuu mootummaan himeera. Himannaa kana irratti gama TPLF wanti jedhame hin jiru. Sababa lola kaabaa Itoophiyaan lammiileen nagaa hedduu fi miiliyoonaan kan lakkaa'aman immoo qeerraa buqqa'aniiru. Dhaabbileen idil-addunyaa fi biyyoonni gurguddoo lolli dhaabbatee nagaan akka hiikamu carraaqqii taasisanis ammatti waan milkaa'e miti. Sababa lola kanaan wal qabatee naannoo Tigraay keessatti qofa uummanni 400,000 ta'u fiixee beelaarra jira jechuun UN kana dura dubbatee ture. Haleellaa TPLF baneen lolli naannolee ollaa Afaariitti fi Amaaraatti ce'uu isaan immoo walumaa gala uummanni miiliyoona 7 siqu gargaarsa kan barbaadu ta'uu Yuunaayitid Neeshin ibseera.